Kabajamoota obboloota koo mata dureen har'a walii wajjiniin ilaallu maqaan kee eenyuu kan jedhudha. Maqaan kee eenyu? Mee kadhannaa gabaabaa walii wajjiniin godhan. Si galateeffanna gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, hangafa nagaatiif hundee jireenyaa kan taate. Bara darbe kan turte dabartees bara baraan kan jiraattu har'as jiraataa kan taate ati Waaqayyoodha. Kanaaf galata siin jenna. Bara baraan galanni maqaa keetiif haa ta'u. Yeroo kana maqaa keetiin dubbii keessaa haqna nutti dhiyaattee nu barsiisuun hafuura qulqulluu isa nu barsiisuu danda'u nuuf erguun garaa keenya immoo dubbii keetiif banaa gochuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee Ameen. Maqaan kee eenyu? Kallattii adda addaatiin yeroo adda addaatti namoota wajjiniin walitti dhuftanii gaaffii kana gaafattanii gaaffii kanas gaafatamtaniitu ta'uu danda'a. Gara kitaaba qulqulluutti yeroo dhufnu garuu maqaan kee eenyu jedhee kan gaafate Waaqayyo ture, kan gaafatame immoo Yaaqoobi. Yaaqoob maqaa kana na gaafate jedheen eegne Waaqayyoonis akka wanta Yaaqoobiin maqaa isaa hin beeknetti gaafachuun irraan eegamu ture. Garuu Waaqayyo Yaaqoobiin maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Innis yeroo deebisu Yaaqoob jedhee deebiseef. Yaaqoob jechuun goomsituu jechuudha. Hiikkaansaa Israa'el inni booda jijjiirame Waaqayyo maqaa isaa jijjiireef immoo Israa'el jechuun mo'aa jechuudha. Waaqayyo wajjiniin wallaansoo qabee kan mo'e wanta ta'eef maqaan Israa'el jedhamu kennamuufii isaa argina. Garuu gaaffiin adda irratti gaafannu Waaqayyo maaliif gaafate kan jedhudha. Maaliif gaafate? Yaaqoobiin beekaa. Gadameessa haadha isaa keessatti tunuumamanii kaasee isa beekaa. Zakkiyoosiin yeroo darbe waliin akka ilaalle eenyuyyuu itti muutuu isa hin barbaachisin mukarratti ol jedhee erga isa ilaalee booda gooftaan Yesuus Zakkiyoos jedheeti kan inni isa waame. Yaaqoobiin garuu maqaan kee eenyu jedhee yeroo gaafatu wanta achi keessaa arginu qabna. Sababii inni gaafateef maali? Inni jalqabaa Waaqayyo maqaa isaa jijjiiruufii waan barbaadeefidha. Maqaan Yaaqoob kun yookiis goyoomsituu maqaan jedhu kun isaa wajjin turuun waan irra hin jirreef, Waaqayyo maqaa haaraa waan isaaf qopheesseef, Waaqayyo maqaa haaraa isaaf kennuu waan barbaadeef akka haaraatti maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Al tokko gaaffiin akkasii nu aarsa. Maaliif Waaqayyo kana jedha? Maaliif Waaqayyo kana dubbata? Waan jennuufi nu aarsuu danda'a, nutti dhaga'amuu danda'a. Waaqayyo garuu beekaa gaafate Yaaqoobiin maqaa jijjiiruufi waan barbaadeef, maqaa haaraa isaaf kennuu waan barbaadeef goomsituu jedhama akka inni hin hafne, bara isaa guutuu goomsituu akka hin taane, namoonni isa waaman hundumtuu goomsituu jecha akka isa waamne yookiis Yaaqoob jecha akka isa waamneef maqaa isaa jijjiiruu waan barbaadeef, waan isaaf qopheesse waan qabuuf maqaa isaa isa gaafate. Inni lammaffaan inni cubbuu isaa akka inni himatuuf isa gaafate. Yeroo inni maqaan kee eenyu jedhu Yaaqoob jedhee yeroo itti himu, Yaaqoob jechuun maal jechuudha? Goyoomsituu jechuudha. Kanaaf eenyu jedhee itti himaa jira? Ani goyoomsituudha. Abbaa koo kanan goomse, obboleessa koo kanan goomse, ani goyoomsituudha jedhee eenyummaa isaa himaa jirarraa kan hafe maqaa isaa duwwaa miti kan inni himaa jiru. Kanaaf yeroo inni maqaa isaa isa gaafatu akka inni qalbii jijjiirratuuf, cubbuu isaa akka inni himatuuf, ani goyoomsituudha jedhee ifatti Waaqayyotti akka inni himu waan barbaadeef Waaqayyo maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Sababni gurguddaan lamaan kun gahaadha. Sababa kan biraatti barbaaduu hin danda'ama, garuu isaan kun lamaan sababa gurguddaadha. Waaqayyo maqaa isaa jijjiiruu waan barbaadeef isa gaafate. Lammaffaa akka inni cubbuu isaa himatu, akka inni amanu, goyoomsituu ta'uu isaa amanee afaan isaatiinis Waaqayyotti akka inni dubbatu waan barbaadeefidha. Kanaaf akkasittiin jedhe Waaqayyo erga inni qalbii jijjiirrate ani goyoomsituudha yookiis Yaaqoobidha jedhee erga inni himate booda Waaqayyo maalittiin jedhe har'aa kaastee Yaaqoob hin jedhamtu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'aa kaaftee Yaaqoob hin jedhamtu. Kana jechuun maal jechuudha? Har'aa kaaftee ati goyoomsituu hin jedhamtu. Maqaa haaraan siif kenna, Israa'el kan jedhamuun siif kenna. Har'aa kaatee mo'aa jedhamta, wallaansoo qabee kan mo'e jedhamtee waamamtarraa kan hafe. Akka kanaan duraa goyoomsituu jedhee eenyuyyuu si waamu atis goyoomsituudha itti of waamtu
maqaa haaraan siif kennaa jedhe. Kana kan nuyi argannu uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irratti akkasumas uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 10-11 yoo dubbifnu argachuu dandeenya. Isinumti dubbifadhaa. Kitaabni qulqulluu yoo ilaalle maqaa jijjiiruutiin beekamaadha. Namooti baay'een maqaan isaanii jijjiirameera. Isaan keessaa tokkoffaa baay'ee isaanii Waaqayyotu jijjiire akkuma Yaaqoobiin maqaa isaa jijjiire baay'ee isaanii kan jijjiire Waaqayyoodha. Fakkeenya yoo fudhanne Abrahaamiin Waaqayyo maqaa isaa jijjiireeraaf. Uumama boqonnaa 15 uumama boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa yoo dubbiftan Waaqayyo maqaa Abrahaamiin jijjiireera. Maqaa Abrahaam duwwaa miti kan inni jijjiire achuma boqonnaa 17 lakkoofsa 15 irraa yoo dubbiftan maqaa Saaraas kan jijjiire Waaqayyoodha. Isaan kana fakkeenyaaf hankaasirraa kan hafe kitaaba qulqulluu keenya keessatti kan Waaqayyo maqaa isaanii jijjiire namoota baay'eedha kan jiru. Lammaffaan maqaan isaanii kan jijjiiran mootota. Moototi dhufanii darban namoota tokko seenaa addaa kan qaban maqaa isaanii jijjiiru. Keessumaa immoo boojuudhaan biyya kan biraadhaa yeroo fidan maqaa biyya isaaniitti waamamanii utuu hin taane maqaa kan biraa jijjiiranii fi maqaa kan biraa moggaasanii fi ittiin waamu. Sas fakkeenya waan isiniif kennuu barbaade Yoosefiin uumama boqonnaa 41 lakkoofsa 45 irraa ilaaltan maqaa Yoosefiin mootichi akka inni jijjiire Fara'oon akka inni maqaa isaa jijjiire argina. Daani'eliif hiriyoota isaa yoo ilaalle biyya Baabiloonitti biyya boojuu sanatti maqaan isaanii arfanuu akka inni jijjiirame maqaa Ibrootaatiin waamamaa akka isaan hin turre argina. Sadaffaa irratti namoonni ofii isaaniitiin maqaa isaanii jijjiirratanis jiru. Kana jechuun maqaan iddoo guddaadha kan inni qabu. Waaqayyos yeroo jijjiiru sababa malee hin jijjiiru. Iddoo kenneef qaba. Mootonnis cal jedhaniin jijjiiran waan jijjiiraniif qabu maqaa wajjiniin wal qabatee wanta dhufu jira wanta ta'e. Namoonnis maqaa ofii isaanii ilaalanii maqaa ofii isaanii kan jijjiiran ofii isaaniitiin jiru. Har'as akkasuma jira. Kitaaba qulqulluu kee duwwaatu hin taane har'as namoonni baay'een maqaa abbaatiif haati isaanii isaan moggaasaniin utuu hin taane maqaa ofii isaaniitiif baafataniin waamamuu kan barbaadan kana gochuudhaaf mana murtii kan dhaqan barruulee garaa garaa irratti labsisiisanii maqaa isaanii kan jijjiirratan xalaa baadhatanii kan deeman namoonni jiru. Kitaaba qulqulluu keessas akkasumadha kan ture. Isaan keessaa fakkeenya yoo fudhanne Nu'aamii yoo fudhanne Nu'aamiin ofii isheetiin maqaa ishee jijjiirratti. Maqaan ishee Nu'aamii jechuun miidhagduu jechuudha. Hiikkaasaa yoo fudhanne miidhagduu yookiis bareedduu jechuudha Nu'aamii jechuun. Isheen garuu maqaa miidhagaa kana fuutee maqaa Maaraa jedhutti moggaafatti. Namoonni alaalatti ishee arganii kun Nu'aamii miti moo jedhanii gaafa isheetti adeemanii isheen garuu akkas jetteen. Ani wanti hundumtuu natti dhadhaa'eera waan ta'eef har'a akaatanii Nu'aamii jettanii na waaminaa Maaraa jedhaatiin na waamaa jette. Maaraa jechuun immoo hadhaa jechuudha. Hadhaa. Kanaaf namoonni maqaa isaanii haala garaa garaa irratti hundaa'uudhaan ofii isaanii kan jijjiiran maqaa ittiin waamaman maqaa kan biraatti kan jijjiiran baay'ee isaaniitu jiru. Isaan kana hundumaa yoo ilaalle warri kaan maqaa isaanii rakkina qaba. Warri kaan seenaadhaaf biyya isaanii wajjin wal qabatee boojuu wajjin wal qabatee kan jijjiirameefidha. Warri kaan Waaqayyo maqaa isaanii jijjiiruu barbaade seenaa isaanii wajjin wal qabsiisee Waaqayyo maqaa isaanii kan jijjiireefidha kan nuyi arginu. Arfaffaa irratti kan nuyi ilaallu arfaffaadhaaf inni dhumaa kan nuyi walii wajjin ilaallu kan namoonni jijjiiran. Mootonni utuu hin taane Waaqayyo jijjiiree utuu hin taane yookiin immoo ofii isaanii jijjiirratanii utuu hin taane namoonni isaanii wajjin jiraatan maqaa isaanii kan jijjiiraniifis jiru. Isaan keessa har'a bal'inaan akka ilaallu kan hin barbaadu irratti akka xiyyeeffannu kan hin barbaadus isa kanadha. Namni an akka fakkeenyaatti irra isinii kaasu Baarnaabaas jedhama. Baarnaabaasiin hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 36 irratti argachuu dandeessu. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 36. Maqaan isaa inni jalqabaa Yoosef jedhama ture. Yoosef maqaa gaariidha. Yoosef jechuun Waaqayyo si haa baay'isu jechuudha. Yookiis Waaqayyo akka ati baay'attu si haa taasisu horii jechuudha. Eebba kan of keessaa qabu maqaa baay'ee miidhagaadhaa fi barbaachisaa ta'edha. Maqaan isaa rakkina hin qabu.
Maqaa Yoosef maqaa baay'ee gaarii maqaa eebba of keessaa qabudha. Haa ta'u malee maqaan isaa rakkina utuu hin qabaatin maqaan isaa gaarii ta'ee utuu jiru namoonni isaa wajjin hin jiraatan keessumaa bartoonni walitti qabamaniitu mari'achuu jalqabani. Nama kanaa maqaa isaa jijjiiruun nurra jira jedhan. Sababni jijjiiramuuf maa'inni? Sababa jijjiiramuuf keessaa maa'inni jireenyi inni jiraatu, dubbiin inni dubbatu, haasaan isaa, jireenyi isaa, dhiyaannaan isaa hundumtu qalbii hunda isaanii waan booji'eef. Maqaa jireenya isaa kanaa wajjin wal simatu, amala isaa kanaa wajjin kan wal simatu, dubbii isaa kanaa wajjin kan wal simatu maqaa haaraa kennuufiin nurra jira jedhan. Isattiin abbaatiif haati isa waamaniin isa waamnu nuyi maqaa nuuf ta'u maqaa jireenya isaa wajjin walii galu isaaf kennuun nurra jira jedhani. Sana booda walii galani maqaa Baarnaabaas jedhamu kennaniif. Isiniin jedheera Baarnaabaasiin haadhaaf abbaa miti kan moggaase. Haatiif abbaan Yoosef jedhanii moggaasani Waaqayyo si haa baay'isu ittiin jedhanii. Warri kun garuu warri isaa wajjin jiraatan bartoonni garuu Baarnaabaas jennee waamuu nuu wayyaa jedhani. Baarnaabaas jechuun maal jechuudha laata? Baarnaabaas jechuun ilma jajjabeessu jechuudha. Ilma jajjabeessu. Kanarraa yeroo ilaallu bartoonni maaliif maqaa kana kennaniif yoo jenne Baarnaabaas dhugumayyuu dubbiinsaa dubbii nama jajjabeessu ture. Haasaan Baarnaabaas haasa'u gara jajjabinaatti kan nama fidu, warra abdii kutatan abdii kutannaa keessaa kan baasu, deebii abdii isaanii kan haaressu, jajjabina guddaa kan isaaniif ta'u ture. Haasaa isaa duwwaa utuu hin taane jireenyi isaa namoota baay'eef jajjabina ture. Akkaataa inni itti jiraatu, akkaataa inni itti deddeebi'u, waliigalteen obbolootaa wajjin qabu hundumtuu namootaaf jabinaaf jajjabina guddaa kan isaaniif kennu ture. Wanti nama ajaa'ibu bakka Baarnaabaas jiru hundumaatti jajjabinatu jira. Baarnaabaas bira taa'ee namni gaddu hin jiru. Baarnaabaas bira taa'ee namni abdii kutatu hin jiru. Baarnaabaas wajjiniin haasa'ee namni gaddaa deebi'u hin jiru. Baarnaabaas bira ga'eennaan namni gatamu yookiis namni tuffatamu hin jiru. Bakka Baarnaabaas jiru hundumaa jajjabinatu jira. Sagalee jajjabinaatu jira. Faarfannaa jajjabinaatu jira. Ergaa jajjabinaatu jira. Kanaaf Baarnaabaas ittiin jechuudhaaf murteessan. Baarnaabaas jireenya isaa ilaalle salphaatti dafee kan nama hubatu ture. Salphaatti dafee kan nama hubatu. Haala namaa, jireenya namaa, dubbii namaa, rakkoo namni keessa jiru waan isa danqe salphaatti kan hubatudha kan ture Baarnaabaas. Salphaatti hubachuu duwwaan mootuu hin taane gara tajaajilaatti namoota kan waamu ture. Kottaatii tajaajilaa kan jedhu balbala tajaajilaa namootaaf kan banu ati gatiin qabdu jedhee nama kan hin hariine kottu gooftaan si barbaada, kottu gooftaadhaaf hin barbaachifta, kottuuti gooftaa kee tajaajili, kottuuti waaqa kee tajaajili jedhee warra namoonni kan biraan itti abdii kutatan illee kan waamee gara tajaajilaatti isaan fidudha. Tajaajilaaf kan hafeeru. Kan biraa mitiiti Saa'ol isa booda Phaawulos jedhamee maqaan isaa jijjiirame. Isu ballee yoo ilaalle inni jalqaba bartoota ari'ataa ture, kiristaanota ari'ataa ture. Boodas seenaan isaa akkamitti akka jijjiirame hin beekna. Utunni bartoota kana ari'achuudhaaf, kiristaanota kana ajjeesuudhaaf, qabee mana hidhaatti isaan galchuudhaaf xalaa baafatee utunni fiigaa jiru karaatti Waaqayyoo ifaan isatti mul'ate. Erga seenaa isaa jijjiiree booda, erga maqaa isaa jijjiiree booda amma Saa'ol isa jedhamu dhiisee Phaawulosiin ta'etu bartoota kanatti makamuudhaaf barbaade. Lafa isaan jiranitti iyyaafatee gara isaanii yeroo dhaqu isaan immoo ilaa Saa'oltu dhufeedhaniitu ka'anii Saa'oliin baqatu. Inni itti makamuudhaaf duukaa fiiga. Isaan baqachuudhaaf fiigu. Inni an akka durii miti amma isin duukaa ta'e wangeela lallaba, Kiristoosin lallaba jedhee isaanitti himuudhaaf isaan duukaa fiiga. Isaan immoo nu ajjeesuudhaaf, nu reebuudhaaf, mana hidhaatti nu galchuudhaaf, dabarsee nu kennuudhaaf jedhaniitu baqatu turan. Kanaaf isaanitti makachuun baay'ee ulfaataa ture Saa'oliif. Akkamitti namni isaa hubatu dhugaa qabu. Nama kalees amma kana isaan miidhe. Nama kalees yeroo Isxifaanos reebamullee nama dhaabatee ilaalee
uffata warra kaanii eeguuf, nama namoota baay'ee qabee mana hidhaatti galche, nama namoota baay'ee ajjeesise, reebsise, dhaabatanii dhaggeeffachuun, isa simatanii wajjiniin haasa'uun salphaan turre. Bartoonni hundumtuu isa baqatan. Yeroo kanatti ture hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 25 amma 27tti kan jiru godhatanii dubbiftan. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 25 amma 27tti Baarnaabaas akkas godhe. Yoo na ajjeeses na ajjeesu jedheetu Saa'olitti dhiyaate. Erga Saa'olitti dhiyaatee booda Saa'olii wajjiniin haasa'e. Saa'ol karaatti gooftaan akkamittiin akka isatti mul'ate, akkamittiin seenaasaa akka jijjiire, amma isaan ari'achuuf utuu hin taane isaanitti makamee wajjiniin wangeela fayyinaa kana namootaaf lallabuudhaaf dhugaa ba'uudhaaf akka fiigaa jiru yeroo inni itti hime Baarnaabaas salphaamatti isa hubate. Nama kana qabee gara bartootaatti geesse, harka isaa qabeetu dhaqee bartoota gidduu geesse, bartoota gidduu dhaabachiise. Bartoonni gonkumaa nutti hin butin jedhan. Nama kana kanaaf deemalaa kana gochuudhaaf dhufe, akkas gochaa isa ture miti inni. Yeroo isaan jedhan Baarnaabaas akkas jedhe, mikottaa dhaggeeffadhaa. Namni kun akkuma isin jettan ari'ataadha kan inni ture. Yeroo manaa ba'es dhuguma ari'achuudhaaf manaa ba'e. Beettu baay'ee reebsiseera, namoota baay'ee hiisiseera, mana hidhaatti galcheera. Haa ta'u malee gooftaan bifa kanaan isatti mul'ateera. Inni har'a isin ari'achuuf utuu hin taane, nu ari'achuuf utuu hin taane, nu wajjiniin wangeela fayyinaa lallabuudhaaf kanaafidha kan inni dhufe. Kanaaf simadhaa hin baqatinaa jedhe. Akka ittiin Baarnaabaasiin bartoota wajjiniin walitti make. Akka ittiin akka inni isaan wajjiniin tajaajilu, akka inni isaanitti madaqu nama godheedha Baarnaabaas. Bartoota hundumaa keessaa kana gochuu kan danda'e Baarnaabaas duwwaadha kan ture. Utuu Baarnaabaas achiin jiru ta'e, utuu Baarnaabaas salphaatti nama hubatu miti ta'e, utuu Baarnaabaas garaan bal'atu ta'eeti Saa'ol isaanitti makamee yookiis Phaawulos isaanitti makamee wangeela fayyinaa kana lallabuudhaaf, ergaa guddaa kana biyya lafaatti labsuudhaaf carraa hin argatu ture. Abdii kutatee teellaatti deebi'uu danda'a ture. Beettu Phaawulos kitaaba qulqulluu keessatti iddoo guddaa hammamii akka inni qabu, lallabaa guddaa beekamaa akkamii akka inni ta'e, kitaaba qulqulluu keessaa kitaabota barreeffaman baay'een Phaawulosiin kan barreeffame ta'uusaa hin beektu. Kun garuu kan inni gochuu danda'e sababii Baarnaabaas iddoo sana jiruuf ture. Dhugumayyuu Baarnaabaas maqaan isaa jijjiiramuun hin barbaachisa. Dhuguma ilma nama jajjabeessuudha. Dhuguma nama namatti abdiin kutanne, nama tajaajilaaf nama affeeru, nama dhiisee biran dabarre waan ta'eef maqaan isaa jijjiiramuun dhuguma barbaachisaadha. Kanaafidha bartoonni kan isaan maqaa isaa jijjiiraniif, maqaan isaa jijjiiramuu qaba jedhanii kan amananiif kanaafidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 24 yoo dubbiftan waa'ee Baarnaabaasiin eenyummaa isaa akkas jedhee nutti hima. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irraa. Inni nama gaarii ture jedha. Baarnaabaas nama gaarii ture. Kitaaba qulqulluu dhugaa ba'aaf kana. Baarnaabaas akkasumatti duuka buutuu Yesuus duwwaa utuu hin taane, akkasumatti bartuu Yesuus duwwaa utuu hin taane, jireenyi isaa, haasaan isaa, gochaan isaa hundumtuu yeroo ilaalamu inni nama gaarii ture. Kanaaf maqaan isaa jijjiiramuun barbaachisa. Baarnaabaas hafuura qulqulluudhaan guutuu ture nuun jedha. Nama gaarii akkasumatti nama gaarii ta'uudhaaf isa yaalan utuu hin taane, nama gaarii ta'uunsaa bu'aa hafuura qulqulluuti kan inni ture. Firii hafuura qulqulluuti kan inni ture. Baarnaabaas hafuura qulqulluudhaan nama geggeeffamu, hafuura qulqulluudhaan nama guutame, hojiin hojjetu hundumtuu hafuura qulqulluudhaan kan deeggarame ta'uusaa nutti hima. Sana duwwaa miti, amantii isaatti jabaa ture jedha. Kwaalitii inni qabu keessaa inni sadaffaan nama amantii isaatti jabaa ture. Amantiitti calluma jedhee kan waamamu utuu hin taane, kiristaanummaatti calluma jedhamee kan waamamu utuu hin taane, nama amantii jabaa qabudha kan inni ture. Kana malee Baarnaabaas kan biraa maalidha kan inni qabu yoo jettan, karaasaa nama baay'eetu gara gooftaa dhufe jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa Baarnaabaasiin nama baay'eetu gara gooftaa dhufe. Yeroo baay'ee lallabuu keenyaan nama baay'ee gara gooftaatti waan finnu nutti fakkaata.
Baarnaabaas garuu jireenya isaatiinidha nama baay'ee gara gooftaatti kan inni fide. Nama gaarii ta'uu isaatiin, nama hafuura qulqulluudhaan guutame ta'uu isaatiin, nama amantii jabaa qabu ta'uu isaatiin, dubbachuun illee utuu isaan barbaachisin karaa jireenya isaatii nama baay'eetu gara gooftaa dhufe. Jajjabina inni namootaaf kennuun ilma jajjabinaa ta'uu isaarraa kan ka'e namoonni gooftaa wajjiniin wal arguu danda'aniiru. Nama tokko nama lamatu hin taane nama baay'eetu karaa isaa gooftaa wajjin wal arge. Baarnaabaas kana duwwaa utuu hin taane warra dadhaboota ta'an guddisuu beeka. Tajaajilaafis ga'oo akka isaan ta'an gochuutti kan danda'udha. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 36 kaasee amma 41tti kan jiru yoo dubbiftan. Phaawulos isa ofii isaatiif ta'e irraanfatee iddoo kanatti Baarnaabaasii wajjin dhaabatee yeroo inni wal lolu argina. Wal loluu isaaniitiif sababa kan ta'e nama tokkodha. Namni kun Yohaannis Maarqos jedhama. Namni Yohaannis Maarqos jedhamu kun kanaan dura Phaawulosii wajjiniin deemsa jalqabee karaatti dhiisee biraa deebi'eera. Phaawulos jiila qaba. Sababii jiila kana qabuuf amma karaa deemuudhaaf ka'anii Baarnaabaasis wajjiniin ture hin deemnadhanii gaafa ka'anii Yohaannis Maarqos duukaa deemuudhaaf ka'e. Phaawulos morma koccita malee Yohaannis Maarqos kun na duukaan deemu jedhe. Baarnaabaas immoo lakki nu wajjin deemuutu irra jedhe. Phaawulos lakki kun gantuudha jedhe. Kanaan dura karaatti na ganee na biraa deebi'e. Kanaan dura karaatti lafa onaa keetti na buusee na biraa deebi'e. Kanaaf nama kana amanee ofii koo duukaa fuudhee hin deemu. An karaa dheeraan deema waan ta'eef nama ejjennoo hin qabnedha waan ta'eef inni Maarqosiin of duukaa fuudhee hin deemu jedhe. Yeroo kana Baarnaabaas ejjennoodhaan falme. Sirriidhuma keeti. Kanaan dura dhuguma Maarqos rakkina qaba. Kanaan dura dhuguma karaatti dhiisee deebi'eera. Amma garuu murteeffateera adeemuu barbaada. Kanaaf kottu nama kanaaf carraa laannaa adeemu nu wajjiniin jedhe. Phaawulos gonkumaa Maarqos nu wajjiniin hin deemu. Akkuma isiniin jedhe Phaawulos waan irraanfatee fakkaata isiniin jedheera. Akkam godhee Baarnaabaas harka qabee bartootatti akka isa dabale. Yeroo bartoonni hundumtuu isa baqatan, yeroo kiristaanonni hundumtuu argaadhaaf isa baqatan, akkam godhee Baarnaabaas harka qabee geessee lakkii namni kun kaleessaa akkasin turre. Kaleessaa isin ari'ataa ture, nu ari'ataa ture, har'a garuu seenaan isaa jijjiirameera, nu wajjiniin ari'atamuu fudhachuudhaafidha kan inni dhufe jedhee akka inni itti hojii isa jalqabsiise, tajaajila isa jalqabsiise waan dagate fakkaata. Gonkumaa jedhee. Jireenya isa kaleessaatiif yoo ta'e dhuguma Phaawulos iyyuu bartuu gooftaa ta'uun isaaf hin ta'u ture. Jireenya isaa isa kaleessaa futuu ta'e akka kaleessaa ari'ataa ture futuu ta'e inni iyyuu har'a bartuu Yesuus jedhamee waamamuun isaaf hin ta'u ture. Garuu sana dagachuudhaan Maarqos kaleessa na dhiisee deebi'e waan ta'eef har'a of duukaa fuudhee hin deemu. Baarnaabaas maaloo dhiisi jireenya isa kaleessaatiin hin tilmaamin jedhe. Har'a nu wajjiniin deemee haa tajaajilu. Booda walfalmiin isaanii jabaate Phaawulos gonkumaa fuudhee hin deemu jedhe. Baarnaabaas dhiisee hin deemu jedhe. Sababii kanarraa kan ka'e adeemsa wajjiniin deemuudhaaf ka'an iddoo lamatti gargar cabsanii Baarnaabaas Maarqosiin fudhatee yeroo deemu Phaawulos immoo Siilaasiin fudhatee karaa adda addaarraa deemsa jalqabuu isaanii argina. Akkuma isiniin jedhe Maarqos dhuguma rakkina qaba ture. Baarnaabaasis akka inni rakkina qabu beeka ture. Garuu akkuma inni rakkina qabuutuu beeku nama kanaaf abdiin kutanne, nama kana irratti abdiin kutanne, namni kun gatii hin qabu jedhee gatee darbuu hin barbaanne, namni kaleessa kufe barabaraan kufe jedhee yaaduu hin barbaanne, namni kaleessa ejjennoo gaarii hin qabne har'as ejjennoo gaarii hin qabu jedhee gatee bira darbuu hin barbaanne. Erga inni har'a jireenya isaa gooftaaf kenne, erga inni har'a deemee tajaajiluudhaaf murteeffate, an nama kana of duukaa fuudhee deemuutu narra jira. Rakkina isaa wajjin isaa wajjin tajaajiluutu narra jira. Nama kana leenjisuun narra jira. Nama kana akka inni ga'aa ta'u gochuutu narra jira. Malee nama kana gatee deemuun anarra hin jiru jedhee murteeffate. Sababii kanarraa kan ka'e Maarqosiin of duukaa fuudhee deeme. Erga of duukaa fuudhee deeme booda yeroo tokko Phaawulos
akkas jedhee Ximooteyoosiif barreessuu isaa argina. Ximooteyoos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Ximooteyoos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11. Luqaas duwwaatu na bira jira jedhe Phaawulos. Namni kan biraan na bira hin jiru. Luqaas duwwaatu na bira jira. Yeroo dhuftutti Maarqosiin of duukaa fidiitii kottu. Inni anaaf ergamuudhaan waa'ee anaaf hin baasaa jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulos inni kanaan dura Maarqos gatii hin qabu waa'ee hin baasu inni jedhe jala muree Maarqosiin of duukaa fuudhee deemuudhaaf jibbe. Erga inni Baarnaabaas wajjin yeroo fudhatee booda, erga Baarnaabaas isa leenjisee booda, erga Baarnaabaas isa guddisee booda amma kan waa'ee baasu ta'uu isaa arge. Kanaaf Baarnaabaasiin naaf fidiitii kottu jedheen. Kaleessa waa'ee hin baasu ture, har'a garuu waa'ee baasaa. Kanaaf dhiifteen dhufina daraa kee jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baarnaabaas dhugumayyuu ilma jajjabeessudha. Maqaan isaa jijjiiramuuf dhuguma ta'aaf. Nama gatamaa wangeelaaf waa'ee hin baasu nama jedhame. Leenjisee guddisee kan waa'ee baasu nama taasisedha. Kanaaf Baarnaabaas jireenya akkasii qaba. Dhuguma nama hafuura qulqulluun guutamedha. Dhuguma nama jajjabeessudha. Dhuguma kiristaanummaan isaa kiristaanummaa dhugaadha. Waan nama ajaa'ibu yeroo jalqabaatiif duuka buutonni Yesuus kan isaan kiristaanota jedhamanii waamaman Anxookiyaatti bakka Baarnaabaas jirutti ture. Bakka Baarnaabaas jirutti. Kanaaf Baarnaabaas kiristaana dhugaadha. Namoonni isa beekanis kiristaana dhugaa ta'uu isaa dhugaa ba'u. Bakka inni jirutti namoonni isaa jiran kiristaanota jedhamanii waamamu. Kiristaanota dhugaa. Kanaaf har'a sin gaafadha obboleessa ko. Kanaaf sinis sin gaafadha har'a obboleettii ko. Waaqayyo si gaafata har'a maqaan kee eenyu? Namoonni si wajjin jiraatan eenyu jedhanii si waamu? Namoonni si wajjiniin waaqeffatan eenyu jedhanii si waamu? Namoonni si wajjin tajaajilan maqaa akkamii sii kennu? Kottaa maqaa isaa jijjiirraa fi jedhanii yoo ta'an, hiriyoonni waa'ee kee yeroo mari'atan, tajaajiltoonni waa'ee kee yeroo mari'atan, amantoonni waldaa waa'ee kee yeroo mari'atan maqaa akkamii siif kennu? Baarnaabaas siin jedhu ilma jajjabeessu. Nama gaariidha siin jedhu. Nama hafuura qulqulluudhaan guuteedha siin jedhu. Nama amantii isaatti jabaadha siin jedhu. Moo maqaa akkamii siif kennu? Isa hattuu, isa waliin dhooftuu, ishee ejjituu, ishee maqaa Waaqayyootti akkasumaan waamamtu, ishee kiristaanummaadhaan nagaddu, isa bu'aadhaaf fiigu jedhaniitii kan si waamani, isa itti fakkeessu jedhaniitii kan si waamani. Moo maqaa akkamii siif kennu? Baay'een keenya har'a maqaa ittiin namoonni nu waaman hin beeknu. Garuu namoonni maqaa nuuf kennu. Tunu hin beekin nu duuba maqaan nuu baay'ee isaatu jira. Kanaaf eenyu siin jedhu namoonni? Maqaa namoonni siif kennan kana qabadhu gara Waaqayyootti dhiyaadhu. Waaqayyo maqaan kee eenyu yeroo siin jedhu ani goomsituudha jedhi akka Yaaqoobiin ani Yaaqoob jedhi dhugaa ba'i. Waaqayyo maqaa kee hin jijjiira. Maqaa sii jijjiiru Waaqayyo siif qopheesseera. Haala irra jirtu kan ittiin namoonni si waaman, kan ittiin namoonni si beekan, kan ittiin Waaqayyo si beeku sana isa jireenya kiristaanummaaf hin taane, isa adeemii kiristaanummaatiif hin taane, isa Waaqayyo sirratti jibbu sana, isa Waaqayyo siif jijjiiruu barbaadu sana qabadhu. Elaa maqaan koo kana, jireenyi koo kana, hojiin koo kana, kiristaanummaan koo kana fakkaata. Kanaaf yaa Waaqayyo maqaa koo naaf jijjiiri jedhii gara Waaqayyootti dhiyaadhu. Waaqayyo maqaa kee jijjiiruudhaaf amanamaadha. Maqaa kee jijjiiruudhaaf qophaadha. Maqaa kee seenaa keessa jijjiira. Waaqayyo si haa eebbisu. Apone sa kosopo nang
Ateen irratti abjuudhaan karoora keenya timte lubbuun qabdii kutuudhaan sanis nirraanfatte Abbaako sargeera wannaan sohal kan guutuu si wajjin jalqabeera siniisu jedheera maqaa kona jijjiiri Ebake kadatara Abbaako sargeera wannaan sohal kan guutuu si wajjin jalqabeera siniisu jedheera maqaa kona jijjiiri ebake kadatara Gooftaako Arara kan kesoka balbala ke dufera Abbaako ruhamata uko dukan ke nafipsera Kuno baako maraka bade kesoka ke afodo fera balbala ke dadayara Ati Lazarin doa kafteta Nafas balas fayifteta Goftati mal dadabda Kore birati bidana mudaten kana sirran fachudan qalbin ko sirran faten Abbaako bikera kade sirra sera kerra darbe lamadaira